Balawalaaf faafin obboleessa hubiyyee itti dabalteetti. Yoo yaa uummata qashtii nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessan aanni nagaa kooti galata waaqayyo. Baga nagaa fayyaa keessan taatan baga jiraattan uummata qashtii qima moojjee baga nagaa taatan jechuun jaaladha. Egaa faafin obboleessa hubiyyee yookiin kiraa maqaasaa kan jedhamu ofitti dabaltee jirti jechuudha. Mucaan kun okalee jalqabee har'a jalqabee faafi bobboo mukatti saanaa faafuu achi dhugaa rabbi naarsa waan naaru dhabeera dhugaa baay'ee tokko laare ani kana fiilmi dheedhee ilaalatee amma viidiyoo isaanii ilaalu jibbuutti hangaa jira jammara amma dhugaa waaqa. Obboleessi hubiyyee kan duraan hubiyyeedhaaf dubbataa ture kan duraan hubiyyeedhaaf eenyu jechaa ture amma afaafee jechaa jiranis. Ani gin gizee yaadee jechuudha. Kiraan naquun isaa achi mucoosan bira dhaquun isaa waan isaan godhan iccitii isaanii manaamina funaanee eenyu jechuuf ilaatan jedhee irratti hojjechuuf ilaata kan faafii jechaa jiru immoo mucaan kun dhuguma isarratti hojjetametti ni yaaddu. Ani hin beeku garuu. Odoo illee dhuguma akka naahitti akka honnoo itti akka shittoo itti afuuftee dammoo deebisee sool isa jedhamu sanatti akkas goote biti garummoonni kun mucaan maqaa isaa irratti hojjechiiste ani beeku akkamitti mucaan akkas akka ta'e ishii biraa akkamitti akka dhaqe dhugaa. Ani nagarraba dhugaa yaa hubiyyee koo waaqayyoo hoosa siifaa kennuu jabaadhu gaa'elli qormaata qabaa jedhu. Si haa gargaaru jechuun jaaladha hundumaaf dhugaa rabbi waaqayyo si wajjin haa ta'u haadhoo ko. Ani mee wanta akkanatti dhala namaa ta'ee wanta akkatti namarratti garaa nama jabeessu maaliif garuu wanta akkatti garaa namatti nama jabeessu dubartii taatee dubartii irratti. Aara basmaa mana kafaa fi dubartiin akka faafii biyya lafaa garraan jirtu. Jireenyi koo amma saqqaqqalamee jireenyi koo akkas ta'e. Jireenya kee sumatu amma isaa qaqqalee nama biraa miti. Jireenya kee kan jeeqe si mataa keedha malee yookiin hubiyyee miti yookiin naahi miti. Dhageessee nan dhageessu sana dhageessaa ta'uu teessee na dhageeffatte. Lana garuu ati dubbii gunuggun ta'e jenna dhageessaa yoo na dhageesseef garuu viidiyoo koo sheeritti godhaa. Hordoftoota nama qabu keessa namni tokkollee namni ishiitti sheer naa gootan hin jirtaniree garuma barbaade nu haa ta'u. Jireenya ishii kan jeeqe ishii mataa ishiiti. Gaafa abbaan manaa ishii jettee naa hiduu qabaattu. Gaafa namarraa ulfoofteef sanniistee naa irraan ulfaa'e gaafa jettu san dubbii of jalaa balleessite. Achitti deebiiti yoo si akka xaxxalame iddooti qaxxaladhu. Surmaa waa'ee kee nu salachee jira nuti ilaaluu dadhabnee ragiiftii koo maal ibboo. Ani hojiin mana madaamee si dadhabsa achiin dadhabsa boqonnaan qabu. Ani gaafa nufee si nalla wannoo dheedhee bakka ishiin nuftee asii achitti borciti. Haraweeda dha jarri haraweeda. Nama aarsa dhugaa rabbii qallaal kana nama naarsu. Baay'ee nama aarsite intalli dhugaa rabbii maashiin tuni wanti meetirii takka ol. Dhugaa akkam nama aarsiti. Dhugaa baay'ee na aarsite jechuudha. Yaa hubiyyee. Ani fakkeenyuma guddaa fakkeenyuma akkamii akkanani nama cimtuu nama baay'ee dinqisiifadhu nama miidiyaa kana irraa arge keessa nama mana qabatee tidaarii ofii qabatee keessa an akka hubiyyee nagarre. Dhugaa rabbi an akka hubiyyee nagarre. Bakka jirtutti qashtii koo. Maalan godha? Odoo fira koolli taatis gaarii tureeyyuu. Echaan nufee si argaa kun gabaayee tokko dasneetta. Namni namumaa akkamitti jaalattee naan jedhina dhugaa rabbi. Maaliifin akkaataan itti ishiin mana ishiitti qabattu akkaataan itti ishiin jechuun dubartoonni tokko gaafa abbaan manaa ala jedhee wantoota baqa abbaan manaa ishiis namaaf haa mararamuu namaaf haa na'uyyuu malee dubartoonni gizee dhiirraa akkasitti deddeemetti deebi'u baay'ee eenyu jedhu beektu
irraa dhiisanii deemuu filatu. Garuu ishiin irraa dhiistee deemuu fidan wanti baay'een ta'e darbee waan baay'eedha. Amma dhukkubsattee mana yaalaa galuutti gizee ishiin deessuu biran jiru ishii bukkeen dhaabbanne hamma kana hunduma dirasiitti hoobsitee hamma har'aatti jaalala ishiin abbaa manaa ishiitiif qabdu kabaja ishiin gaa'ela ishiitiif qabdu dhugaa rabbii jireenya boqotu ishii dinqisiifadhaa fakkeenya ishiirraa fudhachaa hin jiraadhaan dhugaa baay'ee tokko dasneetti maalumaa fuudhaamsa obboleetti koo faafiidhaaf qabu jiraate tokko. Amma ishiin namaa dayisaatti dhiyaatee jirudha. Amma yeroo kanatti ishiin waaqayyoon kadhachuu, waaqayyoon araara gadhachuu, isa duraan gooteefu, isa duraan dabarsiteefu, yaa waaqayyoon araarame jechuu sadarkaa qabdutti akkasitti gaafa baastee akkasitti mana namaa jeeqaa jirti. Mana namaa masaqqalaa jirti. Jireenya namaa jeeqaa jirti. Inni jireenya namaa okkee sammuu namaa marrazaa jirti. Sammuu namaa qoricha hin taane maraachaa jirti dhugaa rabbii. Nama mararani gizee iddoo dhugaan jirtu iddoo dhugaan daandii dhugaan irra jiru turraa jallatanii gaafa dhugaan iddoo akkasiiti dhugaan akkana faafin dhugaa qabdi faafii reefan hubachaa jira gizee jedhan kana mee dhugaan ishii iddoo kamitti dhugaan ishee hin jiru mee iddoo kamitti dhugaan ishee jira mucoon kun mana qabdi nama jireenya qabatee jirudha nama mana qabuudha eechatti dhugaa qabdi. Iddoo ishiin itti dhugaa qabdu iddoo kami anis nan baraa namoonni saafaranii iddoo kami dhugaan ishee qabdu 0.5 dhugaan qabdu warri immoo faafii jagnaa faafii maali inni komantii barreessan no jagninnati miti kun mana namaa diiguun jagninnati miti daa'ima garaatti baatanii gidiraan taane hojjechuun sammuu namaa adoochuun sammuu namaa marrazuun nama maraachuun jagninnati miti. Jagninnati jechuun akka biyya kanatti mana ofii qabachuu abbaa manaa ofii qabachuudha. Yoo inni dhiisee deemeyyuu ol deebistee kinuwarra akka daa'imaa xushururuu jechaa jirti. Inni nama beeku kun ebeluudha jedhee akka duraan isa itti beeku maqaa namaa wal jijjiiree waama sammuusaa waan ta'e na doochiteerti jechuudha. Ani seerrumtuu mee akkamitti gadi ishii lakkisan jedhaman akkamitti ishiin ammayyoo jechuudha ubiyyeen ishii kassasuu qabdi. Intalittii kana kassasuu qabdi. Abbaan manaa shakkaa ta'utti maali viidiyoo ishiin akkatti gizee qorachetti natu san viidiyoo geessanii agarsiisteen kassastu. Viidiyoo amti sunummee ubiyyeedhaaf misikiriidha ragaadha meennumtuyyuu kassasuu qabdi jechuudha. Yeseet seexan. Garbii faafinii. Ani obboleetti koo qalbii jijjiirradhu. Lakki ana obboleetti keetta settimaa. Afaan Oromoo hin dhaga'u baay'ee warri Amaariffaa viidiyoo hojjetan kuni afaan Oromoo hin dhaga'u. Akkamitti hojjetan afaan Oromoo gizee isaa sirban tokko irratti argani baay'ee isaanii. Dammoo deebisees immoo yaada haasa'uu dhiisus malee hin beeku afaan Oromoo jechuudha. Sheeritti naa godhaa biraan naa ga'anii. Qalbii jijjiirrachuu qabdaa qalbii jijjiirradhu. Waaqayyotti deebii waaqayyoon kadhadhu yaa obboleetti koo amantaa kamiyyuu ta'ii amantaa ortodoksii keessa jirtana fakkaata amantaa barbaadde ta'e garuu waaqayyoon kadhachuu si barbaachisa. Amma sadarkaa kanatti akkasitti gaafa baastee ciraa baastee eegee baastee jechuun akka seexanaa godhachuu dhiisitii ofitti deebisiin jedhaan. Jireenyi koo diigame jireenya keessa nan diigaa jireenya keessa nan akkas godhaa jireenya keessa akkas godha jechuun dhiisi. Gara waaqayyootti deebi'e. Namni akka koo kana immoo ishee jibbitanii laayik godha koomantii godhaa daraa kechan biraan naagaa ammoo sheerii godhaati. Akka carraa ta'e namni viidiyoon kun sitti dhufee sheerii godhi biraan naagaye kan intala kana biraan qalbii jijjiirradhu waaqayyoon kadhadhu ati namaa ammas dayisa jala geessee jirtudha. Eegee baastee gaafa baastee akka seexanaa ta'uu dhiisiti namatti deebi'i. Ishee galatooma isinan jaaladhaa.